مبارك تبي بلين الراك هسولي نجفني هلون نركت على نما إيه نينو تفتشون كم نتي نجابو في نرا ركونين جروت أيرو أورو أديبيو دقيقة كودن كوفينا كنا بوري دقيقة كودن كوفو إيجنا تورا هندا سينا إرجع أنا تبالا جيت أما هندا سينا كنا كرجال جدو كير ركاسو جال كبا وفي كودي في النمر رفسو جال كبا تكنا من رفسو مدي سورة نمان كرجال جسيرة ليسان دو بتشاجرا ولا مباركي ولا إيه سورة سيترى كرجال كرجال جانا تجال كبا ربما ما كنا سببنا ما عرف ما بقول حبيبي أنا الموقرة سببنا ما نعرف ما بقول أنا أبو شكلك ناجي مي عرب فاني أبدي أورمو سنما يدك Arabi fam warin bende kesan galin Arabi fam betu. Akka tarina galu fani ka Arabi fama wayati. Abdin salwa sirra jira tu namni biralle te atau abdin sirra jira. Ada rasa rakota wallahi billahi waltu fata rakota. Nu. Koi di korala lafi bete. Nawini fi Iron dakika jarri kottu jade figan rakko to kon kabu fanjara. Ottu astai jadin tayroran tal ijlis jadin arabe fan daqiqa bas wallahi ana sura kallim garu animo giddutti mo namni imana dufara video rabamu namar rufsate wayiti akata sana bil bilanu mon matawame daqiqa kuda waysin rafu da chunko nafu sinitin debe ayo akasans gani alfi salam alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل رجلتني يدين جلسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام أنا دفتو فيما. نقال الحمد لله. أستاذنا تم تجرب الله. كم كبدا؟ وانجدان والحمد لله. وانتري جرا من جرا كم سنة تجر. إن شاء الله. Nyewaan jiru karma fuldurat itu deh mama. Hadda musa gantawan guyala mangkana deh majiru bukan kabate wan toko radu baca surre jenne. La wajah undayu. Kah silas mal goda ni deh namiji silas mal godi ni wanti media aku ni iro dan boja jijirata hala jijirata rumah ade mawanta dafi adem sin abatu namni deemu immoo waa wayisa gufachiisuu ni nafuu yeroo dhaanika wanti guddaan maali dogoggorri uumamanii osoo hin ta'in dogoggora uumame sana kallattii kamiin furamaa adeemuun danda'ama waan jedhamu irratti namni keenya muuxannoo yookaan barnoota wayii fudhachuu danda'uu qaba malee dogoggorri hin uumamu yookaan ammoo namni hin sochoode namni tokko waa dogoggoraan jiru jechuun dhaabbatee jira jechuudha sii galee dabareeduma namni waa tarkaanfatu waa socho'uun maali tokkummaa Noru akmal maali tokkummaan barreessaa jiran kuni tokkummaa oromoo bitire maal beek tokkummaa oromoo de wallahi maal beek okay tokkummaa miidiyaadha assalatu wassalam namni lakkaante TV jaarratee dhumeera na qofa qullaa ta'aa jira wallahi billahi galatoma jolle warra komantii uffaadha galatoma ati mootii olaanaadha ati nageessa ammaal barreessu manni maal kataban tokkummaa komantiin hundi Mashallah abbo gurbaa mashallah si jedheera Mashallah kudi dabbo mame kabiro kabir ada mame ummaticha keenya kana bakkatti moona bakkatti nama manni Nama wayitu ka awasarraa keenya barbaacha mana dhufeedhaan. Kuno. Waalaikum salaam. Okay. Abdi si nama wallahi si nama abdi. Aramna hallo banna tunum tata illo mulla abshir. Isinitin deebi'a daqiiqaa 5. Abshir abdi show. I believe you bro. Inji. Angkan na ajaibe. Timi akkamii jaarrachuu jalqabdan amma inni kaan kooda yaa aandi jedha hayaa huleetti jedha hayaa soosti jedha ammee ka jaarradhu oromoo annaman qabuu sila koyi tokkummaan miidiyaadha tokkummaa assalaamu alaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Agada tuman ummanin wajjannu hakkanatti afaan dhaabbachuu sagalee nu ta'uni baay'ee galatoomaa jenna. Wallahi ijoolletti kana maal ijoollee maaliin nu dhufaa jirtu amma xiqqoo maal hojjetaa jirtu iddoo ofii irratti.
Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ay, bareedaadha waan baay'ee. Akkuma ittiin kun farda dhiquu malee siin takkaadhuma waan akkana hojjettu miti. Rabbuma mataa miila ni dhowwadhisi. Obboleewwan keenya yoo dandeessan viidiyoo nuuf baba'aa inshaallah teenyedhuma nageenya waan ta'eedhaa fi waa arraba wayii miti qeeqa wayii miti wanti kaameraa sodaattan wanti waraabbii sodaattan hin jiru waanuma nageenyaati dhimma kaleessa irratti adeemaa ture wal qabatee marii tokkotu ture jedhee mariidhuma sanaan maarra gagaamee jedhee isin beeksisuu fi waan immoo isinitti dhaammachuu qabnu isinitti dhaammannaaf waan ta'eef obboleewwan keenya ammas nuuf finaati obsa qabaadha tasgabbaa xiqqoo yeroo nu sagantaa qabannetu yeroon kun yeroo namoota fakkeenyaaf biyya alaa keessa dalagan ofirra guddeessaa hawaasni keenya biyyoota arabaa keessa jiraata biyya arabaa keessatti immoo yeroo guddar yeroo dalagaa ta'uu danda'a halkan irra namni baay'inaan ijaasaa fudhatee kan taa'u haa ta'uuti namni mijatuuf dhaggeeffachaa kan hin dandeenye immoo jechuudha tarii namni viidiyoo kana mummuree cicciree faffacaasuu danda'a. Isarraa dhaggeeffatanu waan kaleessa deemaa ture wal qabatee dhimma Mubaarik Musammaa akkuma sana Xaahiroo Abdii Geetaachoo Hasan Biyyaa kaka'aa ture jedhe jechuudha keessattuu erga kaleessa Xaahiroo hidhamee ture namoonni waa baay'ee dubbachaa turanii Xaahiroo kan hiisisee Mubaarikii inni kaan Abdii inni kaan akkasa inni kaan akkana inni kaan feekii inni kaan firaankii waa hedduu walii gadi horduuf jaajjii wayii ture kan ammoo bisuudhaaf hanga tokko jechuudha obboleewwan keenyas keessatti argaman keessaa fakkeenyaaf Muhiddiinii fi Alfiyaatu keessa jiran ullee malee Abdiin keessa ture sagantaa sana keessa tokkummaanis keessa ture halkan damaree irra ture keessatti hundumti keenya iyyuu waan jiru namuu quuqqaa qabu komii walirraa qabu filaamiidhaan waliin dubbatee wal amansiisee inni balleesse dhiifama gaafatee inni itti balleeffame ammoo kiifamee nagaadhaan jechuudha beettee waan sana alhamdulillahi rabbil alamin xumurree jirra. Ammarratti namni gaafii inni qabu Xaahiroon eenyutu hiisise eenyudha kan akka Xaahiroon hidhamu sababa ta'ee jedhe gaafiin hawaasaa kun ammallee hin deebine. Isinii galaa jira miti inni lammataa sababni walitti bu'iinsa Xaahirootii fi Mubaarik Musammaa maali kan jettanii gaafii gaafattanuufi salphatti jechuudha dhufee Mubaarik isiniif deebisuu danda'a. Xaahiroon isa ammas keessa ture jedhe daqiiqaa muraasanaaf obsaa jedhee ba'ee ni deebi'a. Sana isiniif ibsinee gara fuulduraatti maal ta'uu qaba isa jedhu irratti waliin dubbannee dhiifnee keessaa baana. Ammas itti taaptaap naawiin dhufee jira. Ammas itti taaptaap koppiliinki godhaa hundumti keessanuu abdii akkuma carraa ta'e amma keessumaatu itti dhufee jedhee tokkummaa waan hin hafee jedhe itti dabale kaati gaazexeessaadha miti ani gurbaa dulloomeera. Ayyee galatoomii hordoftoonni warri nuti hatta warri komentii jala maqaa miidiyaa keessanii jabeessaa jirtan galatooma. Warri kun miidiyaa jira deeggaran malee tokkummaan deeggarre dura gaa waa dubbachuuf dura koreewwan waan kana hojjetan yookaan marii kana akka nagaatti deebi'u xumura waan jiranuu fi jararraa uummanni dhaggeeffatee ka'e gaafa uummatni jararraa dhaggeeffatee waan jiru himanii ka'anii sana booda waan dandeenyu itti guunnaa jechuudha. Amma garuu namoota akka Muhammad Aljaziiraa jira akkasumas Naawwiin illee Akimal illee Abdii Muhiddiin illee Abdii Oromoos Alfiyyaan achi keessa hin jirtu ta'uu mala asumarra jirti garuu Muhiddiin garuu achi keessatti hin argee warroon achi keessa jirtan walumaa galatti uummata wal dhabdeen torbanoota kana guyyoota lamman keessa miidiyaa irratti akkas wal urgufe maalirra ga'eera maalitti dhaabbate ka jedhu isiniif dhiibna jechuudha isintu waan kana ibsa waan ta'eef. Garuu mariin kun wanti kun akka dhaabbatee jiru akka beenna maaliin akka dhaabbate maal dubbatta isa jedhuu fi akkuma dura bu'ummaan dubbii kana fixuu keessatti shoora leencaa taphattan. Tiyyu taana sirba keenya ofiif baafna Amaaras hin ta'in Oromoos hin taanu saba ergasii lafa kana jiran hunda dhiisneetiyyuu kan biraa taana dhugaa uummata kana garaa gubna uummanne. Amantiis yoo ta'e immoo kiristaana ta'uu yookiin waan adda addaa jijjiirrachuuf yaalen. Amantiidhuma lafa kanarra hin jirre uumna yoo barbaannes amantiis jechuudha. Amantuma hin jirre lafa uumneetiyyuu taana yoo wanti ta'uu jedhe. Aartee uummata kanaaf jecha miira keessa galtee ahin amaaromin Amaaran ta'in Sumaaleen ta'in Oromoos hin ta'in saba haaraa lafa amma afaan yoo barbaadde ijoollee daa'ima kana walitti fiddee yoo wanti jetti afaan hin jirre lafaa uummachuu danda'u. Nutis afaan haaraa uumna akkasitti saba haaraa uummanneetiyyuu sirba keenya lafaa baafanneetti hin fataa jenna waan ta'eef
Hin amaaroo minishi amaaran ta'in geefti ati sabboontuudha wallahi. Haasana tammaa isaa jirtu miiraan dhugaa waan dhugaati bar. Waa'ee intinii kana Oromoon rafee ture. Gaafa wal irratti duuluu jagna waan ta'eef miira keessa galtee waan danuu haasa'aa jirta. Wanti sirriinis ni jira waan ta'eef ittiin deebi'in. Ittiin deebiin yeroo tokko uummanni koomintiidhaan osmaaloo gaafa siin jedhu koomintii jiraan laalinatti. Ati calluma dhiiti waanuma keessi kan keessatti dhaga'ame intinii godhe garuu hin amaaroomin ishee amaarummaan gaarii miti. Amaarri maal nu goote ofii fooyyuu Oromiyaa keessa jiraatti yoo akkamitti dhayne jira taana jara nu Amaara namni guyyaa keessa zeeginnatii fi jijjiiratu wayii amantaadha wanni tu wayii jijjiiratu danda'a. Ani hijaaba takkitti daa'in akka isaan godhu jira. Kan nanuu hijaaba kiyya matarraa buufadhee hijaaba borsaa keessaa qabu wal baasee isaanitti taphatu jiru. Ummanni nafxanyaadha qawwee qullaa firiin keessan jirreen isaan doorsisaa jira bar. Qawwee qullaadhaan isaan doorsisaa jira bar. Maaliif dhiiga isaanii dhiiga caalu hundeessaa deemanii hin baafanne? Narratti maaliif duulan? Maaliif warra TikTokii kanaa warra sagalee isaanii hin dhagaamne? Mee amma TikTokii kanarra wallahi aso ani immoo waa tokko siimoo amma ummata as jala jiru kana nama 754 keessaa namni 700 enjoy godhee bashannanuu jira. Namni girriin jaatama waan namni jibbee taa'aru seeta otuu jibbeen deema bar. የተዝናና ነው አጀንዳው ሀራ ኦምተ ጅርታ ነምነመ ሲያረብሱ ሸንተመን ጫሉ ዲያስፖራን በተለይ ሙዲ ኢላል መኪና ሳከታ ኤኮልፋ እንተልኩን አከነታት ሲንጀራራ እንጆይ ስትቆደ ነመደኑ ስትበሸነኑ ጅር አጀንዳን ጃለተው መኔ ነምኒ ሸንተምን ሞ ቶኮ ጨልጀደ ከነማ አረብሱን ጅራ ጅራ ከሲላልን ወረ በሸነናሩ ከነ ወረ ጨልጀደቱማ አሲ ወጅኒ የሮት የቱ ኮሜንቲ ኮልፋ ዋነ ዳዳ በሬሱ ደኑላል አረምኒ ባየን ጅሮ አርጋጣምቲ ኮሜንቲ ከጀል ብዙ ስድብ የለም አረምኒ ደኑን እንጅሩ ኡመንም በሸነናር ኦቱ ተመዲፍቴ ሰቦንቱ ታቴ ስርባ ኦሮሚፋ በነቴች አሶኒን ቀጀልቴ ዳጀዴት ዩዲ ሴዴ ማበር አማኒ ሲቀበና በቃ ቀጀልቴ ጅርቲ አጀንዳን እንጅሩ ሲንጀር ከናፊ ኢንጆይ ያደረግን ነው በሸነና ጅራ ሚራ ከሰገልቴ ዲቆ ጥቁር ሰው ሰነ ሲንበኔን እንጃለን ነው መልክ ጥቁር ሰው ሰጀዱም በኔን ገሩ ፋኖ አማራን የዱ ረኮቶ ቆንቀቡኒ ዲቺሱዳፍ ሚራ ከሰነ መገልቻዩ እስከስታቲን አውዳፍ wanta kasi rakkoto kon qabu garuu waan Oromoon yookiin si waraabelle yoo Facebook irra geesse seenaadhaaf barabaraan taa'u mene helik toqorsa usa jedhu diqqoon banin Goo waraabara Oromoo yaa abdu see bakka kanatti siifini magaa ani sagaleenti ani takkaa waa'ee wayni daatu badeen beeku ani geema rasirra geema taphadhee qofa nu qoftiidha nama 50 nama 20 na laalee gaafa geema hedduu taphadhee nama 200 caalan Garu takka FB kanarratti nama tasanin beekan jecha tokko chanan jeeb jaanii fuudhanii FB dhaa fi jinnii fi giraame fi Instagram fi bitoo jinni keessana oofu jira mee kana hunda gowwummaa isaanii malee yoo namni takka ka follow takka hin qabne dhufee bar waan tokko jantaa tokko fidee ka dhufeesi nama sana hagasumatti keewwasa godhanii bar kana hunda dhiisanii maaliif irratti hojjetanii dhiiga isaanii hin baafanneedha bar sigalee Amara kelli sana keessa lafa noo qabi jedhaara ibsaa abbaa jaalalaa dhufne achi isaanii maaliif hin baafanne ani kan siin jahu abdusee bakka kana dhaggeeffadhu dhiiga isaanii maaliif hin baafanne ani rasaasa qullaamaa sodaatan maakee koy asu waan walii gallaaniifatti ummanni kun isaan masse koy asu atamma qajeeluuf isatiin qajeelta nama jallaaddii kana nama rakkasoo miti qoy ummanni kun ha qajeeltu otuun jedhe lakkii itti nuuf hafuuftu siin jedha qoy ummata laalaalaan asuuna qajeeltu otuun jedhe ajandaa nu jalaa bade jedhe laala itti nuuf hafuuftu siin jedha bar namni si jibbu baay'ee miti waan ta'eef qajeeluu hin barbaaddi taanaan asuun amma qajeelti dhugaa dubbachuu ta'e jalloo miti hin talle dhugaan isiniin jedha amma qajeeluu dandeessa ha qajeeltu moo itti hafuufu ajandaan kun hin barbaaddu jiran ajandaan kun itti isiniif hafuufu ha qajeeltu moo itti hafuufu ajandaan Ajanda kana nurraa dhaabdu amma abbusee ati maali? Abduse tara takkaan dubbata dhiifama yeroo hin qabu. Baay'ee dubbata. Jara keenya waan takkaa jira ni beekta. Fakkeenyaaf filannoon uummataa jiran addunyaa kana irratti kan biyya bulchus kan sagalee kennuus uummataa jiran amma fakkeenyaaf asuun nama tokko nama 700 jira uummataatu asuun godhachaa jirtu tana jaalachaa jira moo asuudha mee gaafiin tun abduuse ummanni jaallatee jira warra balkaaf ummanni akka jiruun 700 keessaa namni 600 ajandicha akkatti fufuu barbaada kunoo laali mee koomintii nama gaarii jala taa'amaa mana gasti wanni cufatte maali wanna baangiraantii godhattee cuqullaa gootee duuba seente gizee lamma pallee ol na harkifte
kayedin ol seene nama mucaan ilmoo qabdinaan jee ilmoo lama qabdinaan jee ani ilmoo qabaadde baran ilmoo yeroo qabaadde tinin boona ijoollummaatti ilmoo dhaluun bareedaa bara son silaa dhalee argadhee jechuun osoon argadhee dhalee jiraadhee nin fadaa bara mucaa san akkas jeerattiin ka'ee ol seene mana shilaa seenuu hin barbaanne nan ol seene yeroon ol seenu immoo maal gootee ni beekanii daftee baangiraaddii ammas godhatteen mana shitti ammas akka namni naa rabsu sinii galee akka namni naa rabsu ana baadee la dhageeffadhu Nuree keetu nuree afaan baaldii afaan boorkoodhaa boorkoo obbole jaarsa nasraa gursum nuree afaan baaldii korbeessa korbo nuree afaan baaldii korbeessa korbo ati faana mana matee dubbataa kan afaan isaa bal'inni hagaidhaa hudduu nasraadhaa hudduu nasraatiif afaan hankee wal qixaa siifi hudduu nasraadhaa wal qixxeedhaa wal qixxee asun filtara irraa bareetti uffatu baatu irraa bareetti laabbaatee lattee suman taa'uun sabuu salaa sigale ilmoo dhaabbatu guutu aan goggogee walitti deemu SRC akka nama RC qabetti HIV qabetti wali goggogee deemu meekaapiin dhiiga nan tuunee baran akka namni meekaapiin dhiiga xuuxee miti anta meekaapiin dhiiga xuuxee miti baran sinigale ta meekaapiin dhiiga xuuxee miti an meekaapiin dhiiga nan tuunee Salama nuree afaan baaldidhaa wayituu rammee malkaadhaa bar mana sanirraa gasi darbe wayituu achirratti waamee qasiin jee bar nuree rammee malkaa kiingi wallaahi laazii wayituu waa malee siin hin jennee bar yaa bada nuree afaan baaldii qawudduun isaadhaa nasraa gursumii walqixa ilma afaan baaldidhaa laakkama kuduraadhaa jaarsa nasraa gursum beena hudduu nasraa gursum keessatti haasee awwaalanii deemu hudduu nasraa kasan keessa nasraa gursum keessa dhaqe achitti awwaalanii dhagaa sirraa dhaabanii ilma haadha raayidhaa